Lafa ammenya oli ilmaan Oromoo irratti dalagame. Bara 16 bara 1886 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti yeroo waraanni koloneeffataan gabroonfataa weeraraan Minilik biyya Oromoo keessaa kutaa Arsii jedhamee beekamu kana cabsee seenetti Oromoota haala addawaadhaan qophii meeshaa Afrikaa kan bonjaa fi eeboo kan immoo wantee biran dabarreen madaafaa fi qawwee dura dhaabbatanii waraana Minilik marraa 5 ol cabsanii deebisan yeroo injifatetti akka lammata mataa waliin qabanne gochuudhaaf cabsuudhaaf lafa jiichuudhaaf jaynoonni keenya hayyoonni keenya obboleettiiwwan dur dabran keenya nama 12,500 ol bakka harmi irraa itti muramee fi harki irraa itti muramee lafa kanatti hayyoota keenya deettuutu harmi irraa muramee ilmoo ishii akka hin hoosifne godhame. Lafa kanatti abbootii keenya kan dalagatanii ilmaan guddifatan kanii jaynummaadhaan biyya isaanii kabachiisuudhaaf lolatan akka hin jiraan akka ilmaan hin guddifan akka Oromoon hin bal'anne hin guddanne akka Oromoon lammata mataa ol qabatee mirga isaatiif hin dubbanne gochuudhaaf jiichuudhaaf bakka ammeenyaa olaanaa itti dalagan. Haa ta'u akkuma har'a waliin argaa jirrutti hayni uummataa tokko ammeenya kamiinuu dhokatee hafuu hin danda'u. Uummanni keenya kan harkaa fi harmi itti murame sun wareega hangas ga'u waan hangas ulfaatu fudhachuu kan danda'e bilisummaa isaatiif. Har'aas ibidda bilisummaa santu nu keessaa bilbilaa jechuudha. Kan walitti nu fidellee kan walitti nu qabes yaadannoo isaanii qofaa osoo hin ta'in osoo sun bakka guddaa qabu guddaan garuu arrallee Oromoon bilisummaadhaaf arrallee Oromoon mirga dhabe mirga isaa harka ofii deeffachuu barbaachisu irraa kan dhufe jechuudha. Yaadannoon kun kanarraa asitti darbannee biraa deemnu osoo hin ta'in
kanan gamaayyit fullaasuudhaan takkaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'u yookaan akka abbootii keenyaaf akaakayyoota keenyaa sanitti nus wareega itti fudhachuu baallama itti seenuu qabnu jechuudha. Guyyaa kana waan dabreef gadda guddaadhaan yaadan. Waan har'a keessa jirruuf ammoo kan barnoota nuu kennu kani akka hin daganne nu godhu kan diinaa fi fira akka adda baafannu nu barsiisu waan ta'eefi waan abbootiin keenya nuu taraaranii bira dabarsee irra ijjannee isarra dhaabbannee fuuldura tarkaanfachuudhaan qabsoo keenya wallaansoo keenyaan mirga keenya harka keenya galfachuudhaaf bakka kana gahuu danda'uu keenyaan ammoo kan itti gammannu jechuudha. Aanolee kanaan dura manguddoo dulloota keenya qofaatu warri akka duratti jalqabarra dubbatanii dhoksaadhaan galgala ilmaan isaanitti himu yookaan nama gamaa ilaallatanii kan alagaatti diinaatti nakkina kennu jira moo hin jiru jaanii walitti himu. Akkasiin osoo hin dagatamin as ga'e malee seenaan isaatu akka awwaalamu diinni keenya tattaaffiin godhin hin qabu jechuudha. Hamtuu akka aanolee faa kan uummata Oromoo irratti bakka dalagamte irraa kan ka'e bara 600 dabranii uummanni Oromoo biyya isaa irratti maaliin tokkoffaa maaliin lammaffaa maaliffaa jedhamee inni maayyitti lakkaa'amaa bahe. Irree hedduun keessa inni beektanii jechuudha. Maqaa dha'uun barbaadu. Biyya isaa irratti afaan isaa dubbatuun arrallee sadarkaa gulantaa magaalota keenya kan katamaa keenya keessatti afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye sadarkaa jirra jechuudha. Ammeenya diinni dalageen taarika keenya hangi beeynu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Aadaan Oromoodhaa, aadaan bareedaan, aadaan boonaan ilmi Oromoo kan duratti gaafa bilisummaadhaa hogguu abbootiin nu himan hogguu barruulee warra alagaa tokko kan bubuutee hafteerraa arginu haalan nama boonsu sun awwaalamee dhokatee aadaa wallaaladhaa jedhamee lafatti darbatamee hin ture jechuudha. Galata ummata keenyaa abbootii keenyaa kan jalaa wanti kun hunduu akka hin banne jabaatanii tiksanii asiin nu ga'anii fi ammas qabsoo keenyaa keessumaa galata adda bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kanneen murannoo hanga maayyitiin falmuudhaaf kanaan duras murannoo qabaachaa turan kanarras murannoo san qabanii har'a hanga xiqqaa tokko mataa ol qabanne jechuu ni dandeenya. Biyya keenya jaalannu namoonni qooddan seenummoo akka barbaannetti bulfachuun mirga keenya. Alagaa biyya keenya irratti nu bulchuuf nurratti lafa dhiitu kan hidhatee muratee dhaabbatu nuti immoo mirga keenya kabachiisuudhaaf wanti murachuu nu hanqis hin jiru jechuudha. Hiree uummata Oromoo kan murteessu uummata Oromooti malee anatu sii beekaa karaa kana deemtu malee kan nuun jedhuu fi kan afaan qawweetiin nu doorsoo jiraatu uummanni keenya fudhachuuf qophii miti jechuudha. Seenaa jaynoota keenyaa seenaa warra aanoletti dhumaniis kan jiraachifnuun akka kanaani jechuudha. Biyya keenya Oromiyaa harka Oromootti. Oromiyaa harka ilmaan haqaa kan Oromoo uummata Oromootiif dhaabbataniitti galchuu qofaani jechuudha. Egaa guyyaa kabajamaa yaadatamaa bara 106 guutuu awwaalame kana har'a warra marraa duraatiif yaadatu bakka kanattis argamee kabaju ta'uu keenyaan hedduu itti gammadaa
hundi keenyaa'u ummanni Oromoo bakkayyuu harka ol qabannee waliin dhaabbannee waan warri haadholetti wareegamaniif san gatii itti gochuudhaaf fuuldura haa tarkaanfannu. Oromoon tokko. Oromoon tokko. Oromoon amantiin adda hin bahu. Oromoon gosaan adda hin bahu. Dhagaan adda hin bahu. Gaaraan adda hin bahu. Oromoo adda qootuuf tattaafatu haabbatu. Biyya Oromoo irratti abbaan biyyaa Oromoodha. Biyya Oromoo irratti namni biraa Oromoo malee murteessuu hin danda'u. Kan warra biraa nurra murteessisuuf dhiiboo haabbatu. Dhaabni akka kan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo haa jiraatu. Oromoon haa ijaaramu. Oromoon adda bilisummaa Oromoo jalatti haa ijaaramu.